Fageenya waan hin qabu muluu biraa qaba kun amma dalagaan dhabamtee waan itti arginu dhabnaan inni gasi dhiisa jedhaate sagalee nu ta'a nu galcha biyya tana dalagaan dhabamte. Hin Mana galchi walitti saree qabdanii. waan hin qabne hunda walumatti hin qabna. Ijoollee isaas jaarti. Ijoollee maarsiiti. Mana irratti gubdaa waan nuti jala bara illee rakkoon qabu jennu tuura biyyaa ta'e. Tunoo Isiillee narsiidha. tuudhi jirtanii Suutii jira. dalagaa isinii barbaadure. Nu barbaade. Tole ka porofaayi na kaatsa kana da carraa kennime. Maa doktori maa jechuun miira guutuu nu keessa facaaftee haadha. Irri gattee bara. Maariin tajaajila Nama guddaadha jettee kinoo kiiw nu goote dhugaa rabbii kinoo waggaa afurma waggaa shan keessatti FB dhaan si hordofaa turre TikTokidhaan si hordofaa turre guyyaa hundaan ergadhullee hangastiin sodaadha beeki. Garuu yeroo baay'ee sima hordofaa har'a kinoo ka'ee suyyuuda godhuu laata namaaf suyyuudan godhanii jedhee tumaas akkasittiin ka'a. Sukri rakkoo qabu nama jaalatanii yaa rabbi barbaadu qarfiite galata ka'ee suduuju shukri. Maashaallah wallahi baay'ee galatoomii kinoo abdiin kun nu rabbi irraa laa taqnatu min rahmatillah jechuun kinoo kana qaba. Asli wajjin haasa'u jira amsi. Maal jettee? Asii hojii haasa'u jira ofiitiin abbaa manaati. No abbaa manaati miti daa'imata kan waa dhageeffataa raaba nama asli wajjin haasa'u jira nurraa kan nasin jeen malee. Ijoollee qabdanii. Warra nu bira galuu qabna malee ijoollee nu asiin qabna. Ayyee qooyaa nama sheekattu seene walitti deemina ta'a akkanumatti. Adde Sumayyaa assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa ajina birraa wannu cufan. A'udzu billah. Maali duba warri yeroo kun halkan irrafu moo irraftanii? Ajina birraa cufanna kaamera. Qooy kaameraa isin irraa cufan. Ajina bi kaameraa cufatan malanta. Maal jettan? Jettanii maali warri yeroo kun halkan irraftanii sin? Khair inshallah. Guyyaa rafna. Akkasi biyya keessan. Hin baranne. Ani maal warra Kairooti warra Dubaayidha. Sargii yoo isin hin goone maal yoo kan abboo isin simanne laa ilaha illallah. Hin deebite maa? Eeha. Dubaay immoo? Nu gattee moo? Jaarsa koo faanaan tas naanna'uu deeme achi. Okay, Burji Khaliifaa jirta reem? Jalan jira gubbaa waliin baane burganaman gubbaa wal baa malee. Jaarsa bakka baratetti deebisuu hin qabdu bara umraa hojii deemuu qabdani warri suudiin eegaa jedhaan turre. Warra Suudii inshallah amma asii waan ta'een sirreessadha waan ta'eef jecha. Dura bakka beektu keessa deemtanii nyaattee achi keessuufi? Of course beekamaadha kaande. Yaa bakka hin beekne deemuurra bakka deeman beekan wayya bakka keessa beekan. Amma ayyarii isin hin qabu isinirraan gadi bu'amee taphadhaaf argettanii. Tole sumeeteen rabbi umurii isaa dheeressa wayye. Min takkitti salaamu alaikum sin jedheera. Waalaikum assalaam. Allah barakaatu. Takkitti. Halo? Ayyee. Nama sheekaa arginaan viidiyoo cufadhee bar. Rakkoon qabu maashaallah isillee baga rabbiin jaarsaa walitti fide gammannee fi jirra. Sima qofa bara amma ka jaarsan qabne namni hundi heerume si bira. Takkatti miti antama jaarsa qabu dubbataara takkatti hin jaarsan jaalattu. Ati maa gara silkii fiidanii anjaartii nama hojii haasawuu jaalatu kenni. Nyaanatti kenne wallahi intal dubbadhu. Engele dirqama narraa fuutee akka jettee Bin sodda. dhaqanyisiin fa. Sari asiri. Maa itti kennita silkii? Wallahi. Bar narra dhooftee tumaan narraa fuutee rabbi si haqa jecha. Kilaasii kaan seeni kan biraa deemi silkii ofiitti na ergattu ergatte. Yoo feete ka ofiitiin si hordoftu amma biraa deeme iyyuu kalaas ittiin kennu. Aarsaa kafalee si. Akkitti wal biraa bara hin argitee anaafate. Maashaallah ajaa'ibatti malee. Bar suuraa kana amma gara waggaa lamaa gahaa jira akka irra kaayyadhe guyyaa takka irraa buusee hin beeku. Wallaahi.
Wallahi akka yeroo jalqaba taphattee egasii irra kaadhe takka irraa buusee hin beeku beeki. Follow si deebisuure. Naa deebisi miseenjera garuu miseenjera adii walitti hin qabna beeki yeroo isi dubbisee tura keessa yeroo maazarii jalaa dhukkubusan. Maal naan jette si deebisee follow. Nama waggaa lama guutuu profaayilii na kaatee deemu follow deebisuu fi dhabuu haraama afaan rabbuu nan dhiisu. Profaayilii kaatee irra dagatte. Lakki irratti illee daganne wallahi jechuun akkanumaan si jaaladha tama rabbooma. Bas yeroo baay'ee illee beeki waan biraa hordofu irra guddaa faamilii makee kan ni hordofa malee simaa fi maakii fa'aa fi amma haadha seenallee yeroo isaan laayivii dhufa inuma hordofa nama hedduu hordofu bas sanumaaf hin dhiiseerumatti. Karaa gaarii jirta jabaadhu. Maal achi deemtee sheekota hordoftu otoo harfi mata kallee irraa qabatte maal waa kunniin duriyyeewwan ka hordoftu warri akka asli makki maal. Wallahi qaraatii nin jiraami qaraatii illee bakkuma biraatitti yoo qaraatii gara tiktokii kana baay'een hordofu Baaba Shaaminuu Ibroofa Shaanwaari faan hordoftu gisee isaan laayivii jiran. Shaanwaari yeroo baay'ee laayivii feesbuukiitiin hordofaa beeki. Eeka. Isaan ganama isaa jaajaa irratti hordofaa bas waan akkasuma daran kaadhu. Sa'aatiin gayuu ka'e deemira fi ka'e kaa sa'aatii isaan dhufan ga'u ka'e. Inshallah amma ganama beekisa moodi. Waan gaarii irratti gorsanii ka'ee irratti si gorsaadha amma natti illee dhaalini. Si jaaladha garuu akkuma ati na jaalattu karaa ka'ee irratti si gorsaadha akka obboleetti xiqqooti jechuun rabbi jecha si jaaladha jettee mire. Moo jaalala kam na jaalatta yoo guddallee jaalala guddaa ta'e jaalatte rakkoo hin qabu. Natti hima. Lakki wallaan jaalaluma obbolummaa si jaaladha malee jaalala biraayyuu tasumaayyuu yaadayyuu hin beeku. Akkaamu. Akkama nama argitee hin beektu. Wallahi dhugaa dubbachuuf doktor Manaabaan jennaan si argeen beeku haadha seenaa dhiyoo kana Manaabaan argee waan rabbi na fideef illee hin beeku maashaallah lakkuu lama ijoollee dhiira kadhayaan argeeyyu. Eenyu diraalchi. Anirraa waan beeku wallahi Manaabumaan argee maaluma laata kaasii fuudhee kaayiroo na dha'ee kun jeetumaan jal'ise kee hirimaaf jedhe. Dhiira moo dubartii deette? Lachuu dhiira maashaallah. Kadhanuu isillee si dhibin jedhe. Taarguu keetillee dhibin jedhe. Aannan abbaasan akka qaala'ee hin beeytooti jireenya akka qaala'ee takkitti sana hojiinu gubataa jiru biyya waaqaa keessatti. Rizqii rabbuu markama sani rabbiin gaafuma razzaq wajjuma razzaqaa rizqii illee inshaallah garuu madri Manaabaa beeku wazaayiraati miti. Manaama. Tole umraa dhufu ennasi dubbifna ishee. Abshiri ayyee taate rakkoon qabu. Ayyee. Nagaan ture waan dhaamattu qabdaa? Lakki waan dhaamadhu hin qabu galatoom hedduu tokko wallahi. Riyaadin jirtaa? Laa dammaam jira. Fagoo jirta kaa? Andura yoo umraa dhufe wal agarra jedheeti. Rakkoon qabu siif jecha inshaallah suudii keessaa miti suudiin alallee baaneen dhufnaa yoo atommaan rabbi si fide. Akkam? Jechuun akka suudii keessa jirru dammaa biraa makkaan deemu miti yaanii osoo biyya biraayyuu danda'amee ka dhufnu taane yaada akkasii qabnaa beeki. Okay. Suudiin kaluu jettaa? Suudii keessa yoo taate salphaadha. Tole bakka sitti haa tolu takkittiiti. Doktora Onne. Ayyee. Fungee mucattii Arsii. Fungee. السلام عليكم. Waalaikum salaam. أكم Takkaree نجاة. as jalaan arrasitii amma nagaa chiyetti. Koomentii kee dubbisaa ture bar caalii qashtii minaa miteetu sun. Koomentii kee yeroo afur mooshangilee sana dubbisaa ture. Koomentii dadhabnaan osentee arrabaan na korfadda si galchuure? Buqqifatta. Dubartiin jaarsi mataa nyaatalee dhuftee anuma arrabsee dhasee nagaa chiyetti. Caalii amma na arrabsaan ture maal gootaa seentare? Fungee akkam? نجاة أصلية كم تجرتا؟ Fayyaa eessarraa?
Biyya kiyya moo biyya jiraan? Biyya jiru. Dubaay. Warra Dubaay karaa Dubaay seerraa bitaniire. Hin rafaniin guyyaa rafa. Guyyaa rabtaa. Maa ergattarree? Dhibanne maal jechuudha? Gastii maa ergattan? Aara cimca'itu mas gaafadha jedhe. Ayyee. Akkas. Faamilii yoo nagaan turtanoo sa'a tokko daqiiqaa afur waliin bahe.